أستاذ همدي أبليتين تنيتك أكنا جتة أنا جال لخنا خيستي باي ميدا ميجرا أكمل ميدا ميجرا نما لما نجالتها جت أنس نما لمن جالت دي جت نمني لمين أن جالت جري لتشوبي يمارا باخي سوالين جران مال جتنا بياسر akkasi namichi tokko imaana qaba garuu bareedinan qabu inni lammaffaa ammoo bareedinas qaba qabeenyas qaba lameen kana keessaa kamiin filadha yoo bakka xiyya kana buutan kam filachuu dandeessan kam naa filtanidha jaalalaan miidhameedha isin jara lachuu jaalatti garuu tokko imaana qaba nama gartee rabbiiti nama diin qabudha gabaabumatti lammaffaa nama waalachuu waliin qabu garuu imaanni isaa akka isiin nuu himaa jirtutti akkana fakkaata gaafi filannaati salaam akkam akka jee deebisaa lama qabdi deebisaa lamaan isii koffaa duraati atummaanu karaa rabbii deebi'ii jeen takka karaa rabbii deebitee sammuu siitiin mee ifiifuu dadhabdee bututte akka malee rakkattee jirti ifiifuu sammuun hafuura habaafattu nama nam lama jidduu kanaas jaalatu sunis jaalatu kanaa wajjin jaalachuun beekee haasawurraa dhufa mijjaar waan gari waa hedduu walii mijjeessurraa dhufa kanaaf jaasote waa hedduu mijjeessite kanaaf jaasote waajjuu mijjeessite isin ifiifuu saree mana lamaa jidduutti waraabessi nyaate taatee jirti xiqqoo hafuuraa fudhattu hara rabbii haa deebitu tawbaa haa deebitu sammuu naa tasgabboitu tokko inni lammadaa yoo kana didde ammallee miidhami ammallee rakkadhu jiitti naa himi dhumate ni dhageessi as jala teessi hin dhageechisiinu tole mee umma abdallaa yaada dabalataa yoo qabaattan gaafichi itti aanu jaalala kana keessatti dhiirti maaliif baay'inaan dubartii miti ustaazamti jaalalti atirraan gaafachu jirtutun jaalala akkami garuu jaalala bifa shari'aati jaalalti bifa shari'aata akkami jaalalli bifa shari'aa kuni namni lama wal jaalata akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam wallaalaa jeetti wallaalaa jechuun taftiisha qaama walii wal godhaa jechuu osoo hin taane gubbarraa ilaa jalatti ilaalaa waliif tahanii wal jaalatan naam gara niqaa tarkaanfatu ayyee ammoo jaalala kana keessatti dhiirti dhugaa fakkeessitee dubartii tana dogoggorsiisuun dubartiinis dhugaa fakkeessitee dhiira dogoggorsiisuun wama jiru garuu miidhama kana keessa gangalataa jiru dubartiidha akka amma jechaa jiranitti miidhama kan keessa gangalatti wallaalannaan shari'aa islaamaatti amata meeqa ol janaa seerti laallachuun fuudhuu bar kana barka jechaa jirru miidhama kana abbaan kee deemanii siidha kan intalaa fi abbaan isiidha takkaa intalaa fi obboleessi isiidha bakka jiranitti bakka faamiliin jirutti bakka aanaansi jirutti badii dalaguun haraama maali haraam dalaguun hin mijjaa'uuf abbaan as ta'a intalti as teessi takka obboleessi as ta'a intalti as teessi gurbaan as ta'a laallate bakka shari'aan laalladhaa jaan abbaan badii dalaguun danda'u kalaas futee sambooda maali sambooda niqaa godhuu niqaa godhan mana galfachuu maali miidhaan isin fiddan guyyaa keessa miidhaa tana hunda shari'aa alatti namni deemuuf miidhama malee jaalatti nama miidhaan jirtu anna amani yaa obboleessa kiyya fedhan abbaa fadhee dagaana guurrata ani hamdiin of ta'ee jiraadha dalagadee daf qabuuseen jiraadha ilma namarran kaan laa akhaaf lawmata laa'im maal naan ja'a namallee sodaadha namni jaalalti nama miite hin qabdu maal
namatu shari'aa irraa bahuudhaan ifi maqaa jaalalaa takka hoo gaaddisa jaalalaa jalatti takka agoobare yookaan shamshiyaa jaalalaa jalatti wal miidhaa jira malee jaalalli miidhaan qabu. Namatu shari'aa rabbiitirraa maquudhaan jaalala jala wal miidhaa jira. Maqaadha jaalala buusan. Jaalalaani miidhame. No, shari'aa rabbii lakkisuudhaani maqaa jaalalaa jala miidhamteen jaan. Tole. Yeroo ammaa kana keessatti jaalalli hin jirtuu jechaa jiran. Nama dhugaa santu hin jirre moo jaalala dhugaattu hin jirre? Jaalalli gaa bakkuma rabbiin kaa'e san teessi ilma namaa mee waan kana adda baasaaf sirritti. Jaalalti ni jirti lakkee. Jaalalti yoo mudatu jaalalti nama islaamaa jaalalti warra rabbii fi guyyaa aakhiraatti amanee jaalalli warri shari'atti dalaguu gaafa dhalatee if barerraa jalqabee haga guddatee horee dulloomee du'ee qabrii seenee kaafamee fuula rabbii dhaqee jaalalaan mirgatti kitaaba fudhatee jannata seenee nuuraleeyni wajjin jaalalaan jannata keessa zalaalam jiraatu jaalalti. Nama rabbitti amalee takkaa dhumteen beetu. Hin dhumtu maal haga rabbiin radiyallahu anhum waraduu anhu hanga juutak rabbiilleen isaanirraa jaalate isaanilleen rabbirraa jaalatanii jaa hatta haga rabbiilleen hujii isaaniitii fi waan hundarraa jaalate isaanis waan rabbiin isaanii galateessurraa haga jaalatan takkatti jaalala sunis jaalalu. Jaalalti dhumtu tawarra rabbii fi guyyaa akhiraatti amane jaalalti tawarra mushlaaqaatii fi mutalaqaatii fi mutalaqa ogaantu gadhiifamaa wahii gartee jaalalti hinni jirti nama jaalala dhugaatii fi shari'aa daangaa rabbii eeggachaa deemuuni dhabame malee jaalalti dhugaa hin dhabamne galatooma. Tole. Gaafichi itti aanu yeroo ammaa kana keessatti Ustaaz Hamdi dubartoonni keenya baay'inaan mistake hoitu tole Ustaaz Hamdi jaalalli tun ni dhumti. Jaalalti lakkiin dhumtu nama biraa dhuma malee. Nama biraa dhuma malee jaalalli hin dhumtuu jecha. Eeyyee obboleessa koo. Tole. Ustaaz Hamdi akkamitti jaalala kana koorsii jaalalaa kana fudhachuu dandeenya yeroo ammaa kanatti? Akkamitti jaalala dhugaa kana dhuunfachuu dandeenya? Yeroo ammaa kana keessatti jaalala kana fafakkeessuu aceenuu ni jee gaa'ee fafakkeessuun kun gartee waan baratame jee jaalala kana fafakkeessuu osoo hin taane dhugaa jaalalaa kana arguuf yookaan jaalala dhugaa san qunnamuuf maal faattu nurraa eegama? Jaalala dhugaa qunnamuuf haqa qunnamuun nurraa eegama. Haqa sadii dhaquudhaaf yoo gara rabbii tawbaa deebi'uudha. Namni dhugaa dhabuun jecha isaa keessaa dhugaan dhabamuun gocha isaa keessaa dhugaan dhabamuun jireenya isaa keessaa dhugaan dhabamuun jiruu fi jireenya waa hunda adeemsisaa ilaalchasaa jechasaa gochasaa dubbisaa yaadasaa qalbiisaa qaamasaa qabeenyasaa waa hunda isaa keessaa dhugaan dhabamuun toniifiifu musiibaadha. Dilii gurguddoodha. Tana hunda argachuuf dhugaa argachuuf gara rabbii tawbaa deebi'uu qaba. Gaafa gara rabbii tawbaa deebi'e dhugaan isaaf gala. Gaafa dhugaa qabate inni nama rabbii isaatii wajjin wal qunnamu ta'a jechuun qalbiin isaa hidhata rabbii qabdi.
قاف هدت ربي قباتي جل قبا فرستايمي إني ربي جالت قاف سو ربي إسا جالت سنبود مخلوق نقوتون إسا جالت أكجان نمي توكو هن كجيبو كجيبه سارت الدوامة هنتأو كجيبه حتى يكتب عند الله كذابا هاga ربي برتي مكانسا أبلو هم كذابا كجيبه هذا جامي هاga بريفموتي جان نمي توكو مو دوغاهن dubbatee immoo irratti dawaama ta'ee irra gadi dhaabbatee hin ta'u yoo taa'ee hanga dhugaa dubbatee حتى يكتب عند الله الصديقا هنجر ربي برتي أبلو خن ورنما دوغا دبتو جامي بريفا منتيجان غافاتي ربي دياتي كستي دوغا سنرغتي ربي برتي دوغا دبتا جامتي غافا بريفمتي مخلوقتي سنكي جبتو خران صبان دبرن ديبين نما دبا جتي ورمون نمني صبان دبريتي از ديبون دبي نمو بكا تايا والخمت osoo wal bira waliin dhufanii sobasanii gaddiigama waan ta'eef deebuunis isa dhibee taa'uunis isa dhibee an jaalalaanii miidhamee harka qaba maratee jaalalaaf maqaa buusa. Sabab jira jedhee malaa ta'u takka asirratti bar rabbiillee naka jedhe maal jedhe wallaahi yubbul muttaqiina jee bar. Akkasi fayyada. Laal gama sari yoo deebite bareedduudha. Wallaahi tanaaf jecha namni gaafa dura waliin dhufu. ولي كجبيتي خجيبا والبيرة تكشوتشي غوتي يونس ديبي كجيبا خنا اوكي مي الراس سبب ديس الراس سبب ني فدتم بروس تكشوتشي وانت جا ني خجيبا سبب ديس غيو سبب ديس خجيبا مي كجيبا رابودا فودي كيل غودا بيراتشي غوتيها از ديبو ديبا يونتشي ديبي خجيبا خجيا دريبا خدوراني تو لفانكا